waliina jennee siniin geenya. Egaa har'a viidiyoo kana mee laayikii 1,000 naaf galchaa jennaan yeroo baay'ee isinitti yeboo hellee diddan Oromoo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo. YouTubein kun waan qoosaa isinitti fakkaatin ergaa ajaa'ibaa daddabarsaa jira. Nama Facebookiin fayyadamne, nama waan baay'een fayyadamne asirratti dhufee oduu ajaa'ibaa argata. Nuti guddanne ol fagaanne waan haaraa hadha waan gosa adda addaa irraa haasofna gosa tokko qofaa miti. Rakkoo shamarran keenya keessa jirtu zabana isa dhumaa zabana darbaate zabana kottee miila ta'ee mataan ol garagalee jiru keessa jirra. Yaa Rabbii khiyya bara kana jijjiiri jedheetiin halkan sagadee laylii dhaabbadhee du'aa kadhataa jira. Maaliif akka jireenya bara duriitti deebi'u sanaaf. Maaliif jireenya jallate shamarran kan keenya jireenya jallatee jira. Haqa jeelu jedhaati harka keessan ol qabame. Yaa Rabbi jireenyi jallatee jira. Shamarran kan keenya kun dubbiin hammaattee jirti. Yaa Rabbi ati sirreesse akkuma durii sana. Maali yoo jettan shamarran baay'eetu yedduu kanas waggaa tokkoon duras zayitii danfifattee wal gubuudhaaf isiidhaa barbaaddu itti hammannee woy jennee qabnee walirraa teessisaa jirra. Maal fireendii koo jala ejjante jaarsa koo jala ejjante maalo suuraa taampinaalii irra jiru kanas ilaalaa. Kunumti deebii guddaadha. Dhiira qaalii ta'e gaafan jedhu garuu dhiirri entini shamarran nuti rakashne jechuuf miti. Maal gochuu dandeenya baratu galabbaxame kalaaf allaqee daqqaqee diqeet hoone bakka. Kun amma tokko biyya keessa teesseetiyyoo gumaayee yenee fiqir gumaayee yenee shaggaa anee mootillee halluu baqqaa jedhe. Tokkommoo Dubaayin ta'ee Suudii ta'ee hin beektu shuraaba isaa hojjechiiftee walirratti gurbaan mana hidhaa jira. Rabbiin nagaan isaa baasu. Haddii kana maraatte shamarran hunda laallatu. Shamarran yeroo kana harka 100 keessaa silaayyuu hundinuu shamarranum. Dhiirris mana hidhaatti dhume inni kan bishaantu nyaate qurxummii fixe. Sababa kanaaf shamarran kan keenya zayitii wal fixaa jirti dhiira tokko irratti. Anamman nan gabbahu yeroo tokko barmeexaa kan kootiin fuula of dhoskee akka jarri karaa irratti narratti utaalanii nama 3-4 ta'anii nan butneedhaaf. Maaliif akka jarri na butanu nan beeka. Anumti karaarra yeroo deemu barmeexaa fuulatti of dhoksee karaarra akkana jedheetanii dhaqee nyaata nyaadhee waan hin barbaadu bitadhee deebi'a malee suutumaan hin gabbaa jira. Jabaatee jira jechuudha dubbii jabaate. Nuuf dhuma yoo diddan nu eeggadhaa. Zabana dhumaa keessa shamarran 30 dhiira tokko duuka fiigdiyan dhiirichi baqatee ofirra garagalee yaa miilaan jedhee fiigayan. Qottoo fudhattee muka yaabee jennaan jedhan qottochaan diyo gootee jejjiskiti. Maaliif irraa buusuufi abduseen amma fakkeenyaaf inni asii gabbaa'u wanti fuula dhoksadhee gabba'uuf yoo 30 ta'anii na duuka fiigan kaayiroo keessaa yookiin fooqii malee mukkii haabanii irra badan jiru. Mana namaatti lixuun hin ulfaata waan ta'eef. Nan sobe mee hin sobde naan jedhaa. Dubbiin faallaa ta'ee jira moo hin jiru? An gorsa ajaa'ibaan qawwala qoosaan qoosee gorsattiin ci'a. Ilaa bara kana waan guddaa tokkoon isin hima shamarran kan keenya. Dhiirri fuudhaa hin jiru. Fuudhas hin danda'u. Fuuchuus hin danda'u. Nuti yeroo kanatti nama nu fuudhu barbaanna. Haqa Rabbii dubbanna. Ilaa nuti hojjetannee hin qabnu. Gabrummaan nuti jira. Biyyaa baqannees gabrummaan biyyaa isa rakkinnis nu duuka bahe. Warri carraa Rabbi isiniif tolchee jennaan waa hojjetanii qabdanu. Nama jaallattan fuudhaanii shamarran. Fuudhaa jechuun inni akkana godhee
gabbara birrii kuma baay'ee gaafattanii birrii salgii maaloo dheettanii dhiiratti hin kaasina inni fuudha dhiise dulloomuudha kun waan amma dulloomela sababa rakkinaati sababa birrii dhabuu kooti dulloomaan jira kan carraan siif tolte yoo abdusseen kun dulloomee manatti hin badin jette na fuudhi allaqee daqqaqee duqee toonee daqaddaqe osoo akkas jettanuu isinis dhiirri garuu hamma waggaa dhibbattis durbummaa balleessuu danda'a nama fakkeenyaaf yoo waggaa dhibbate durba qawxii waggaa 10 ijjisiisee durbummaa irraa fudhachuu nan danda'a shamarranoo dhaqanii waggaa 35 darbinaan 30 darbinaan carraan jarri qaban ilallee dhaabuu danda'u ilaa gorsi kun gorsa jabaadha kabbaanne giggirnu fuudhaanii isin gorsaan ture duraan birrii keessa walitti qabadhaatii buutikii banadhaa maal birrii sana tiraazii godhattee raftamu አንድ ምክር የሚያስፈልጋችሁ ብሪ ቀባችሁን ከሰዋን ጋር ጋፋ ንፉተኑ አንማ ወለቲ ቀባ ዲሩ ሙንድ ጋፋ ንፉተኑ መቁመ ከሰኒን እስን አባ መናቲ ዋንተ አባ መና ጀቺ ጀዱ አፋን እንድኒት ጋፋ ሂከሙ እስን አባ መናቲ ዋሁንዳ እስን ተቀባ ብሪን ከሰማ መቁመ ከሰኒን ታው እስን ቆፍቲን ayyaa jireenya dhuma dabana dhiirrichiistaa ta'ee shamarran garuu immoo isintu of qaalii of gochuu dideem yeroo kanatti dhiirrichiistaadha waan ta'eef hin rakkoon maalimu ni rakkoo amma yeroo kanatti haddii kana shamarran zayitiidhaan wal barbaaddu koomintii jalatti naa barreessaa zayitii jalatti wanti zayitiin jaarkaaniidhaan danfifatamee baatamee deemamu dhiira tokkoof jecha sababa maaliiti wanti ana fuula koo dhoksadhee gabbahuuf sababa maaliiti na butuu fi 5-6 ta'anii yoo na butan an achii na caccabsanii yoo caccabfamee butamee jedhe eenyuun dhaqee harkaana baasa namni harkaana baasu hin jiru butamuun barbaaduufan fuula koo dhoksadhee gabbahee waa nyaadhee huccuu shirshir jedhee as deebi'aa jira jechuudha yaa ilmaan oromoodha naa birmadhaa jechuun abdusseen hin butame abdusseen maal ta'e jechuudha dhokadhee deemuutu furmaata shamarran keenya maaloo fala tokko ka'aa dubbiin hammaattee jirti anamma manatti hin dulloomaa jira durdaa shamarrantu manatti dulloomti miti ana dulloomaadham sababa rakkina sababa ciistaa ta'e gaafan sooressa ta'een fuudha jedhee utuun taa'u gaafan Ameerikaa deemeen fuudha gaafan fooqii 2-3 tokko jaarradheen fuudha utuun jedhu amma dulloome kun utuun hin fuudhin kan natti hirmuu barbaaddu yoo jiraatte siif jira abdusee xiyyaa yenee qoonjoo yenee buskut agabaaloo jedhiiti keessaan naa barreessi wal fuuna nagaan naaf tura laayikii 2000 barbaada